dhageeffadha tana sammuu qabadha isnumaaniin jaa harargeen dhageeffadha yoo waardiyaa hulaa namaa gubbaa taa'u barbaadde ulee jirma qabatte yoo kas ta'uun barbaanne ammaan tana marroo if keessaa dhalchi osoo oolteen bulle yoo goonni akka kalee jiraate goottan akka jaarraa abbaa gadaas yoo jiraatan ammas ba'a warri akka guutamaa hawaas yoo jiraatan ammas ba'a yeroon isaa ammaan tana yeroo ummanni keenya dammaqee jiru yeroo ummanni keenya qabsoof qophaa'ee jiru kanatti yoo amman qophooyne dubbiin teessan afaanuu malee faayidaan qabdan faayidaa seenaan harargeen kalee himattu sun faayidaa takka illee hin qabu kijiba seenaan arsii fi baaleen dheengadda himattu sun nutilmaan gootaa nutilmaan waaqoo guutuun sun yoo arra marroo if keessaan dhalchine kijiba faayidaan qabdan kan dubartiin teessbira gudeedamtu kan jaartiin jaarsa duratti gudeedamtu kan ilmoon daa'imni jeefamtu kan imaamni masgiidaaf ajjeefamu kan jaarsaa fi jaartii fi ilmoon gubbadhooman maal eegu jirta yoo gootummaa qabaatte mee gootummaan ta'e namni bar kaleen hin jiraatu namni bar kalee qofaan dhaadachaadhaa ankalee akkasiin ture nuti ilmaan waaqoo guutuudha nuti ilmaan jaarraa abbaa gadaa mee arroo waaqoo guutuu ilmaan dhalle jaarraa abbaa gadaa hormaatan qabu maaliif isaaniin if yaamna yoo kas ta'uu dadhabne maaliif isaaniin if yaamna please yoo guyyaan kun dabre yoo arran qophaawin teeboru sheenaadha kabajaan qabdu oromoo biratti kabajaan qabdu alagaaf irraa dha'uudhaa miti oromoo keessattuu kabajaan qabdu yoo harka barattee teessee marroon achii dhufee yaaboo arsiin takkaas miidhamu jirtiiti diinni fixeeti marroon achii dhufee si dirmate kabajaan qabdu no respect kabajaa maal qabda teesseeti cabxee diinaa mataa qabattee osoo haateen falmatin ciisu jirta si ciisu yoo achii dhufee si dirmate keetummaanuu kabajaan qabdu harargee dhageeffadha kabajaa ifi godhaa boo namni mana fi keessatti illee ilmaan haadhaa fi abbaa keessaa jabumaan dhagama qaba jabaadhaatu gabbahee maatirraa rooroo dhorka bara obboleeyyan abaluutii yan tokkootu kabajaa maatii guutuu godha khayri zalaalam afaanumaan gootummaa afaanii qofa himachuudhaa miti hojjedhaa warri alaa fi keessa jirtan warri ala jirtan arsiin jaarama marroo arsii keessatti uuma yoo nama taatan yoo faayidaa qabaattan yoo oromummaa qabaattan yoo dhugatti onneen isin keessa jiraatte ilmaan arsii ha ala jirtan marroo arra arsii keessatti uuma maqaa fi godhaa qaaniidha qaani ilmaan waaqoo guutuutu kuma dhawamee mana galee rafaa lafa waaqoo guutuu keessatti dhalate keessatti jaarsaa fi jaartii imaama wal gubbatti jeesanii qeyroo harka battee teessiin salphina seenaa keessatti waan akkanaan qabdanii arraan tana bara nafxanyaan kalee harka isin murtee harma isin murte isin gubbat deebitu akkamitti goota tokko hadiina isirraa qabu if keessaa baasuu dadhabdan arsiin shawaa keessa ijoolleen shawaa hidhattee finfinnee jala geessee jirti khayri ijoolleen shawaa hidhattee finfinnee jala jirti oduu qabdanii kana wallagga keessaa hidhatee marroon qeyroo wallaggaa akka jirtutti marroo bira jirti tuu mana hidhaa jirti tuu marroo bira kana beeytu qeyroo wallaggaa ta mana hidharraa afte marroo bira jirti isin taa'atuma firii Jowaar Mohaammed firii Maarree nutilmaan nadhii gammadaa nutilmaan waaqoo guutuu nutilmaan jaarraa abbaa gadaa nutilmaan Maarree dhaajaa